Ani akka nam tokkotti Jawaar Mohaammed rakkoo isa irra gahu, rakkoo Oromoo irra gahu, rakkoo anarras irras gahu nuti keessa nuti uffachiisaa adda adda nu baaseetu miilaa wal nuquchiisa waan ta'eef sana hin deeggaru. Rakkoon isarra gahu rakkoo Oromooti. Ammoo haqaan dubbachuu barbaadu yeroo hundumaa gaaffii nam tokkee fi gaaffii mirga waloo kan sabaa adda baasnee ilaaluutu nurra jira. Yoo Jawaar ammas achumatti diinka keessatti waan waliin fixannee waan barbaannu arganne sabni rakkoo hin qabnu malatti dacha'uu jedhee dhiigni dhangala'ee gatiin isaa maalii ka jedhutu gaaffii namatti ta'a. Sabni kun nama ofii nama isaa nama jaalatu ittifachuuf humna ta'uusaa agarsiisuuni danda'a. Namatti tola ammallee nama boonsaa jechuudha. Garuu gaaffii nama tokkee fi guyyaa